Oduu amma nu ga'een waraanni gara Maqaleetti seenuuf qophii xumuraa jiraachuu humni nageenya Tigraay beeksisetti jira. Gaafileen mootummaa jijjiiramaa dura ture deebisuuf qabu paartiin badhaadhinaa deebisaa akka jiru Dr. Abiyyi Ahmad himan. Biqiltuun miliyoona 300 guyyaa tokko keessatti seenaa tokkummaa fi misooma Itoophiyaati. Kooriyaan kaabaa shaakala waraanaa Ameerikaa fi Jaappaan waraana hundaa irratti kan xiyyeeffate jechuun akeekkachiifte. Ameerikaan seeraa kolagaltootaa fi gaafii fi deebii malee gara mana murtiitti erguu akka raggaasiftee gabaafameeti jira. Shamar Kafunee kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne simbiraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadheetti sun dabarsaa. Turtiin keessan nu faana ta'u. Waraanni gara Maqaleetti seenuuf qophii xumuraa jiraachuu humni nageenya Tigraay beeksise. Waraanni garee hidhattoota ofii isaa humna nageenya Tigraay jechuun moggaasee fi hooggantoota waraanaa olaanoo wayyaanee TPLF duraanii kan akka Waadii Aanxiroo Jeneraal Guushii Gabree fi Jeneraal Kabbadaa fi Qaaduun durfamu TPLF Maqalee keessaa baasuun magaalattii guutumatti to'achuuf qophii isaa xumuruun ajajaa waraanaa garee kana ibseetti jira. Ajajichi itti dabaluun immoo miseensonni hidhattoota TPLF TPLF ganuudhaan harka kennaa akka jiran immoo kunis immoo caasaa waraanaa garee sanaa keessatti diiguun salphatti to'achuuf haala mijataa akka uumuu dubbachuu isaanii gabaasichi eeretti jira. Oduma kana wal qabatee Leeteraal Jeneraal Tsaadiq Gabraatsiyoon akka jedhanitti immoo yeroo darbee dhimma kana irratti ji'a tokko keessatti seenuu ni dandeenya abdii guddaan qabna jechuu isaanii immoo sababa isaatiin humni Tigraay keessatti jiru karaa siyaasaatiin mo'ameera. Humna keenya immoo walitti qabannee rukutuu qophoofnee akka jirrus himanitti jiru. Gaafileen mootummaan jijjiiramaa dura ture deebisuu qabu paartiin badhaadhinaa deebisaa jira jedhan Dr. Abiyyi Ahmad. Gaafileen mootummaa jijjiiramaa dura ture deebisuu qabu paartiin badhaadhinaa deebisee jira jedhan ministeerri muummee federaalaa Dimokiraataa Riippubilikaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad. Bara mootummaa Dawwii hirmaannaa qixa ta'een hin turre kan jedhan Dr. Abiyyi Ahmad paarticha keessatti immoo Itoophiyaanota gidduutti namoonni gariin akka abbaa biyyatti gariin immoo akka ollatti ilaalamaa turuu isaa eeran. Akka fakkeenyatti Oromoo fi Amaarri sababa lakkoofsa isaaniitiin teessoo hedduu qabatanis immoo paarticha keessatti garuu immoo hirmaannaa lakkoofsa isaanii tilmaama keessa galchanii hin qaban turuu isaanii immoo sababa kanaan gaafilee hedduun akka ka'aa ture ibsaniiru. Mootummaan federaalaa aangoo seeraa isaaf kenname daangaa darbe dhimma mootummaa naannolee gidduu seenuudhaan irraa qusachuu fi naannolee misoomaa isaanii nageenya isaanii aangoo isaaniif immoo fakkeenya siyaasaa isaanii bilisaa akka gaggeeffatan eeyyamuu isaanii hanqinoota jiran immoo akka guutaman ibsanitti jiru. Dhaabbileen mootummaa federaalaa ilaalchisee gaafileen bakka bu'iinsa hooggansaa hirmaachisee fi hunda hammataa akka ture himan. Amma garuu mootummaan paartii badhaadhinaan durfamu gaafilee fi komiiwwan uummataa kanneen hiikuuf hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuus immoo eeraniiru. Biqiltuu miliyoona 800 guyyaa tokko keessatti seenaa tokkummaa fi misooma Itoophiyaati. Itoophiyaan lafa magariisaa uwwisuu fi miidhaa jijjiirama qilleensaa dandamachiisuuf carraaqqii taasisaa jirtu guyyaa tokko keessatti biqiltuu miliyoonaan lakkaa'amu dhaabuudhaaf immoo sadarkaa addunyaatti boqonnaa seenaa haaraa galmeessaa jirti. Sagantaa ashaaraa magariisaa biyyaalessaa erga eegalamee kaasee immoo hanga ammatti biqiltuu miliyoona 48 ol kan dhaabaman yoo ta'u bara kana immoo biqiltuu biliyoona 7.5 dhaabuuf karoorfamee akka jiru himame. Biqiltuu dhaabuuf sochii hawaasaa bal'aa ta'e kanaan immoo sagantaa guyyaa tokko kan ji'a adoolessaa keessatti gaggeeffamu lakkoofsa biqiltuu dhaabuu isaa caalatti ol kaasee dhufee akka jiru himama. Wiixata dhufuu mata duree abdii haa dhaabnu jedhuun sagantaa seena qabeessa gaggeeffamu kanaan guyyaa tokko keessatti biqiltuu miliyoona 800 dhaabuuf qophii guutuu xumurameera. Sagantaan kun eegumsa naannoo fi wabii nyaataa mirkaneessuu irratti immoo darbee waliigaltee biyyaalessaa tokkummaa fi walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuuf gumaacha guddaa taasisaa jira. Lammiileen bakkeewwan garaagaraa irraa walitti dhufuudhaan aadaa biqiltuu dhaabuu dagaagsuu isaanii yaada dhuunfarraa gara keenyatti jedhu akka gabbatu fi rakkoowwan mariidhaan furuuf muuxannoo akka godhatu godheera. Biyya keenya keessatti sababa jijjiirama qilleensaa addunyaatiin hongeen lolaa fi balaa uumameetiin immoo saaxilamuu kan turte ta'uu isaa uumama komachuu mannaa biqiltuu dhaabuudhaan uumama waliin araaramuun carraaqqii bal'aa taasisaa jirti. Waggoota darban keessatti biqiltuu
baajetiiwwan biliyoonaan lakkaa'aman kunuunsuun uummatni biqiltuu qabaachuun isaanitti immoo miidhaginni uumamaa biyyattii deebi'ee jira. Kanaaf immoo milkaa'ina amma galmeesse keessa jiru kana immoo dhaloota dhufuuf dhalaa guddaa Itoophiyaa fi badhaateef akkasumas immoo abdii ifaa kan maddisiisu waan ta'eef lammiin hunduu kaka'umsa haaraatiin bahee sagantaa kanarratti hirmaachuu qabas jedhan. Oduu biyya alatti yommuu dabarru Kooriyaan kaabaa shaakala waraana Ameerikaa fi Jaappaan waraana hunda irratti xiyyeeffate jechuun akeekkachiifte. Mootummaan Kooriyaa kaabaa tarkaanfii haaraa Ameerikaa fi Jaappaan keessatti waraana ishee cimsuuf fudhatte jechuun qeeqeera. Hooggantoonni waraanaa waloo Ameerikaa Jaappaan keessatti argaman qindoominaan raayyaa ittisa biyyaa Jaappaan waliin qaban immoo cimsuuf dhuma waggaa kanaa irraa eegale hojjettoota waraanaa 215 dabalaniiru. Gaaffii fi deebii Asiyaa Shubiin waliin taasifameen ajajaa waraanaa Steep Joostiin shaakala kanarratti immoo rakkoo naannichaa keessatti mudachuu danda'uuf immoo qophii ta'uu ibsuudhaan dhimmi ni ta'a ammoo hin ta'uu osoo hin taane yoom ta'aadhaas jechuun ibsan. Deebii kana immoo cimsanii kan ibsan eejensii oduu giddugaleessaa Kooriyaa kaabaa immoo gara waajjira muummee waraanatti jijjiiruu jechuusaa himeeti jira. Sagantaan kun naannoo Eeshiyaa Pasifik keessatti waraana hundaa galeessa irratti immoo kan xiyyeeffate yoo ta'u Kooriyaan kaabaa jalqaba irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa himama. Kooriyaan kaabas immoo sagantaa waraanaa nukleeraa ishee immoo cimsuu fi itti fufuu ishee shaakala waraanaa waloo dhiyeenya kana Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa gidduutti taasifame akkasumas immoo shaakala biyyoota sadii Firiidam Jaappaan waliin taasifame akka sababa gahaa hin taane kaasuu ishee immoo ni yaadatama. Ameerikaan seera kolagaltootaa fi gaaffii fi deebii malee gara mana murtiitti erguu raggaasifte. Bulchiinsi Tiraampii kolagaltoota biyyattiif qajeelfama haaraa baasuudhaan kolagaltoonni hedduun haalli dhaddacha malee biyya ari'amuu danda'us immoo uumamee jiras jedhan. Qajeelfamni haaraan kun iyyannoowwan kolagaltummaa miliyoona 1.4 ol ta'an immoo kanneen immigireeshinii fi raawwachiiftuu gumruukaa duratti dhiyaatan duubatti immoo hafummaa isaanii salphisuuf kan yaadameedhas jedhan. Sirna duraanii immoo iyyattoonni jalqabaa dhimma isaanii immoo qindoominaan immigireeshiniin akka dhiyeessan achi as immoo himannaan isaanii haala qofa mana murtii akka dhaqan gaafataniiru. Qajeelfamni haaraan kun garuu immoo kolagaltoonni hedduun gaaffii fi deebii jalqabaa qondaalli immigireeshinii waliin osoo hin taasisin darbanii kallattii mana murtii akka hin dhaqnes himanitti jiru. Murtiin kun immoo dhimmoota garaagaraa kan of keessatti qabate yoo ta'u immoo dhiibbaa qaba kan jedhame himame yoo ta'u hojimaanni kun mirgaa fi baqattoota dhaddacha haqa qabeessaa fi haqa argachuu akka miidhuu fi murtii ariifachiisaaf immoo namoota saffisiisoo biyyoota ari'aa kan kaayyeffate ta'uu isaa ogeeyyiin seeraa fi loltoonni immigireeshinii qeeqamaa akka jiran immoo gabaafamaara. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hangamaa waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata guddaa qabdan JMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan komentirra nu kaa'aa yeroo gaarii qabaadhaa.